أما مرة فودون كونول مرة أما ورويا قال مرة كيسة جراتو سارام بندي كيسة جرا مرة فود مرة بس أكسمتي تيسي يا إجاكي دونو فتة نما بالليسيتو ما قدي بالليسيت زيغالي أكسمتي تيسي يا أما rakkanee bakka bilisummaa keenya fi rakkachaa jirra miti akkasuma teessee bilisummaa kabajattu nuuf galaana isaanii jira dubartii goyyomsuu dhiisaa dubartii irratti dubartii bira deemuu dhiisaa ashama harka fuune kabajamtootaaf hordoftoota Abdee Show obboleeyyan kiyya kan muslimaa kan waaqeffataa akkasumatti kan kiristaanaa kan sabaan Oromoo taatanii sababa biraa taatanii maatii keenya jalatti hirkamtan hundi keessanuu anaa dhufuun isiniin jaa arra sagantaa addaa qabannee dhufne sagantaan teenya artiist Hawwii H Qananii jaamti yookiin immoo artiistii haadha gootaa haadha teenya artiistii Ilfinesh Qannoorraa kan dhalatte ishii wajjin turtii waan goonuuf hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan abdii qabnaa gama Hawwii achi dabar Hawwii duraan dursee yeroo tante aarsaa gootee sagantaa kee irratti naaf affeeramuu keetiif galata onneerraa burqeen si galatoonfachuu barbaada anaa dhufuun siin jaa atillee galatoomii abdee ulfaadhoowwe tole daarektii gama sagantatti achi deemnaa mee artist Hawwii namni hin beekne hin jiru Hawwiin maqaan ishii guutuun gabaabsitee yeroo himtu Hawwiin tan eenyuti eessa dhalatti akkasumatti eessa guddatti gaafa Finfinneetti dhaladhee Norweetti guddadhee yaa achuma barumsa jalqabde barumsa Finfinneetti jalqabee xiqqummaatti achi booda gara Norwee deemee achitti immoo dulloome thank you aye Hawwii jecha tokkoon ibsu yoo jaamte egaa namni of ibsuudhaaf ni ulfaataa namatti garuu haa ta'u artist Hawwii mee jecha tokkoon of ibsi gaarii Hawwii gaarii okay galatum jaalal wow sirraa waleetu Hawwii jechuun maal jechuun eenyutu siif baase Hawwii jechuun Hawwiidha garuu maamii kiyyatu yeroo isheen I think waggaa 14 turte baastee maqaa kana dhiiras haa ta'u durba mucaan kiyya hangafaa Hawwii jedhee waama Hawwii bilisummaa jettee baaste bara sana so Hawwiin jalqaba ana turte warrina duraa jijjiirratanii malee natti dallaniidha so we original galata mee maaliif miidiyaa irratti Hawwii H Qananii jaamtee yaamamte maaliif gabaabsuudhumaaf yaa fi maqaa Habashaa ta'e gaafa sanitti kanaafiin Haile Yesuus keessaa baaseen H maqaa san jibbuuf jecha jibbuuf itun ta'ini maqaa abbaa kiyyaati akkamittiin jibbaa garuu dheerate Qananii wayya Hawwii maal Qananiin san moo isuma Qananiin bareedaa Hawwii H Qananii yoo Hawwii Qananii sin jaanoo abbaa kiyya keessa qabachuu qaba akka kaniifuu Hawwii H Qananii jaamte maaliif Qananiin akka kiyya ulfaadhu Hawwiin wallistuu kan taateef harmeen ishii yookiin haati teenya Ilfinesh Qannoo wallistuu waan taateef moo nama laallattee wallistuu taate moo dandeettuma teetiin wallistuu taate nuti artiidhuma kana keessatti guddanne achumatti keessa dhalanne so naturalidha muuziqaadhuma keessatti guddatta so yeroo sana jaalalli isaas keessatti uumama akkuma hundumtuu maatii isaa hordofee deemu the same thing so anis obboleettiin koos garuma sana deemne galatoom Hawwii gama artistoota Oromootti yeroo si dabarsu mee artistoonni Oromoo dadhabinni isaan qaban maali jaa akkasumatti hawaasni hoo gargaarsi artistootaaf godhan maal fakkaata dadhabinni artistootaa hoo maali akka artistii takkatti duraan dadhabni artistootaa waliigaltee dhabu ture amma immoo ijoollee keenya amma dhufaa jiran irratti gaafa argu
baay'ee walii galanii waliin hojjechuu jalqabanii isa corporate jedhanii waliin hojjetanaan duraanii nama baay'ee kadhadhaa waggaa 5 akkas dura nama baay'ee kadhadhaa ture waliin hojjennu jedheen kadhadhaa tolee jedhanii namni si wajjin hojjetu hin jiru. Sun immoo qofaa keenya lafa geenyu hin jiru manni illee gaafa ijaaramu nama baay'eetu keessatti hirmaateeti mana bareedaa kan ijaaru miti ture. So sun dadhabina ture amma garuu wal bira dhaabbachuu jalqabneerra. Ana caalaa duwwaan sun hafeera waliin hojjechuu jalqabneerra. So dadhabni sana ture duraan. Gama hawaasaa immoo hawaasni keenya afaaniin artistoota keenya sin bira jirra jedha malee yeroo baay'ee yeroo isaan dadhabanii yeroo isaan of biraa dhabnuuni isaan ol kakkaasnaatu lubbuun jiranii tu isaan bira dhaabbanneedha faayidaa kan qabu malee erga isaan lubbuu isaanii darbee booda faayidaan isaanitti hin argamu boonsaas namni tokko immoo jira jalqabaa kaasee kan isaan bira dhaabbatu nama bira dhaabbachuu jechuun karaa maallaqaa duwwaa miti. Ani si jira jedhanii wal jajjabeessuun waan guddaa. So kana isarratti immoo gaafa isaan hojjetanii rakkoon guddaan kan jiru gaafa artistoonni Oromoo hojjetanii hojii isaanii let's say YouTube irra maxxansanii kan Oromoo dhiisnee kan Habashaa miliyoona 20 gashina. Kan keenya garuu viewunsa hin jiru. Sana jechuun of tuffanna. Yoo of tuffanne namni akkamitti nu kabaja. Habashaa tokko argitee beektaa sirba Oromoo haaraa dhufeera jedhee banatee kan ilaalu neeba. Nuti garuu aadaa isaanii afaan isaanii guddisaa fi jirra. Inni ilaalinaan jedhu abbaan barbaadee waan barbaadee ilaaluuf mirga qaba garuu kan ofii mana kee bareechattee mana nama bareechita. So kanarratti hawaasni keenya jabaachuu qaban jedha. Amma fooyyofne irraa xiqqoo but still we have long way to go. Miliyoonni 20 kan galuu qabu kan Oromooti malee Habashaan isaa taatu Tigreen isaa taatu sabni biraan miliyoona 20 hin jiru. So numatu isaaniif galii ta'aa jira jechuudha. Ulfaadhu kanumaa wal qabatee artistoonni Oromoo hangafarraa hanga quxusutti hanga wallee qabsorraa hanga wallee jaalalaa fi hip-hopitti ni taphatan uumaa bakki isaan gaanii jiru gama diinagdeetiinis duwwaadha. Dhumarratti gargaarsa kan isaanii guurramu. Artistoota saba biraati yoo wal bira qabdee ilaalte haalaan garaagarummaa qaba. Immoo bal'ina sabaatiinis yoo wal bira qabdee nuutu caala. Sanuma. So hawaasni kun artistoota kana guuturraa guutuutti waa godhuuf jiramoo artistootaatu artii kanarra dadhabina qaba. No artistoonni kiisii maallaqa isaaniiti maallaqa hin qabneen hojjechaa jiru. Namni ispoonsara isaaniif ta'ee hojjechiisuu danda'u nama baay'ee jira yoo fedhii isaa qabaanne. Garuu yeroo baay'ee teenyee hin hojjetan jennee isaaniin qeeqna. Hojjechaa jiru. Hojjetaniis hojii bareedaa gaafa baasanii harkatti tuffanna. Sigalee kana amma immoo artii kana keessatti artistoota baay'eetu jira kan dandeettii ajaa'ibaa qabanii humna isaan qabanii as ba'uudhaaf. Inni kaan immoo tu dandeettiin qabaatiin maallaqa gatii qabuu fi fagoo ga'a. Sanarratti hojjetamuu qaba sun dogoggora. Kun waa'ee artii guddisuudha malee waa'ee nama jaallatan tifoozoodhaan nama wal guddisuu miti. Artistoota keenya kan humna hin qabne kan dandeettii qaban ani isaan bira dhaabbadhee sirbuuf nan qaana maaliif dandeettii isaanii gatiin beekuuf isaaniin kan jajjabeessuu qabnu malee hin hojjetan jechuun dogoggora. So akkuma sila jedhee viyuu nama biraa guddisuurraa kan isaanii yoo guddisne isaaniyyuu of danda'anii galii hojii isaaniitiin argatan sanaan hojii kan biraa bareedaa nuuf fiduu danda'u. Artistiin Oromoo gargaarsa karaa hojii isaaniitu isaan barbaachisa malee maallaqa isaanii funaanuun miti. Hojii isaanii irratti isaan deeggaruudha. Hojii isaanii bira isaan bira dhaabbachuu kanatti nama. Ulfaadhu kan itti aanu jidduu tana sooshaal miidiyaa irratti waa'een keessan akka malee deemu jira.
cinaan tokko hawwiin biyya alaatirraa dhuftee waraana wabootti makamtee jaa cinaan immoo lakki laaluuf dhufte malee makamnee jaa hawwii nutis footoo fi viidiyoo agarree turre waraana hojii yeroo jirtan hawwii dhuguma waraanatti achirraa makamuu dhuftammoo waraana laaluuf dhuftammoo maali kaayyoon dhufiinsa keessanii warra makamtee jettanii hawwii bareedaa kana qabaattaniif galatooma akka hawwii kootiitu makamee natti tola onnee isaan qabu garuu isaan bira ture akkatti jiran argee obbolaan koo dhufe kanaaf immoo gammachuu isaa sitti himuu hin danda'u atis sattaanutti si fuudheen deema achi deemnee maamboo Kompida saliifuu daawwachuu malee ittiin makamne jechuudha. Tole galatoom turtiin keessan hangam ture achi yeroo deetan? Torban tokko. Torban tokko. Okay. Kanaan wal qabatee ummatti gaa namni hedduu waraanni bosona hin jiru ni hijibanii afaanumaanii kan jaanis ni jira sooshaal miidiyaa irratti. Ati immoo deetee ijaan agartee jirta waraana. Jiruuf jirure. Galaana isaanii jira. So hawwiin dhaamsa nama waraanni hin jiru jettuu kanaaf maal dhaamtaaf nama ijaan arkee dhufeeti? Namni dhuguma waan hin argineef waan hin dhageenye tokko amanuudhaaf xiqqooshee nama rakkisa. Garuu Oromoon rakkoo tokko kan qabu maayini waan gadhee gaafa dhageenyu hin fudhanna. Waan gaarii gaafa dhageenyu immoo shakkinamee fi gabrummaa keessa gatii turree fi waan gaarii nu gahaa jennee gatii yaanneefi. Waboon jiraaf jiraaree baay'ina isaanii, dandeettii isaanii, hamilee isaanii kun duwwaan Oromoon bilisoomsa kan biraa achaafu sigalee ijoollee jajjaboo ijoollee xobbee maal fakkaatuutu achi jira. So dhiyootti bilisummaa keenya numa argannaa garuu isaan bira dhaabbachuun immoo dirqama Oromummaa nama hundaati xiqqaarraa amma guddaatti hundumti keenya dandeettii keenyaan humna keenya waan dandeenyu yoo bira dhaabbannee biyya keenyas saba keenyas kabachiisnee jiraachuu dandeenya kun immoo kan ta'uu danda'u waboodhaan qofa. Ulfaadhu galatoom. Okay, gama artistootatti si deebisaa ammas yeroo Haacaaluu wareegamee qabsaa'onni keenyas mana hidhatti guuraman san artistoonni keenya cinaan mootummaa jala goranii wallisan cinaan biyyaa baarrooroo dadhabanii cinaan immoo achuma keessa ta'anii callisan hawwiin akka artistii takkatti osoo biyya jiraatte ta callisturraa taatamoo biyyaa baatamoo mootummaa wajjin? Mootummaa wajjin ta'urraa of hin ajjeesa. Kiyyaan dhabbadhaa warra kaaniin of ajjeesaa jechaan jiru. Warra baqatanii deemanii fi rabbii nagaadhaan biyya keessanitti sinaa deebisu. Warri makamtanii jiraatanii fi Oromooni garaa laafaa namni numa balleessaa badii keenya immoo argine ofitti deebi'uun waanuma jiru ofitti deebi'aa. It's never too late. Warri keessa taa'anii callisan immoo naagala lubbuudha mitire. So maal gootaa isa jedheef immoo hin callisus isaanittis hin makamu hinuman dubbadhaa yoona kana garuu hin jiru. Ulfaadhu. Mee hawwii gama maatiitti achi deebinaa hawwiin harmeen teessan ijoollee waliigala maatii meeqa isin hawwiinoo tan meeqaffaati? Maamiin kiyya ijoollee guddistee baay'eedha. Nuti isheen kan qabdu durba 3 warra kaaniin immoo guddiste. So ani lammaffaa. Ati lammaffaa? Tole gaafiin itti aantu hawwiin abbaa manaa ni qabdi cinaan ni qabdi jaa cinaan lakki hawwiin singiliidha ajaan. Singili? So singili waanuma jiru. Fuudhuunis waanuma jiru. Singiliidha. Yeroo amma jirru tanatti namoonni inni guddaan isaaniidha takki jaalalti hin jirtu hijibaa jaan. Dhugaa isaaniiti. Kutee jaalalli durabe. Dhugaa kun jedhaban jaalalli dhugaa duraa fi jaalalli dhugaa duraan kan yaadadhu namni xalayaa warri barreessaa giiftii waan xixiqqoo tokkoon wal gammachiisa amma
samii gadi mana jaarii lafaan ol mali jaarama maal jedhama akkas ta'e dubbiin so warra jaalatti hin jirtu je ni deeggartaa jechuudha hin jirtu nan deeggeraa yaa ulfaan gaafileen itti aan kanaan akkana gubdan nan beekaa akka sabboonummaa walirra qabaniin artistoonni kun akka sabboonummaa walirra qabaniin sadarkaa takka hanga afurii takka hanga sadii kaayifii jaa artistoonni akka sabboonummaa walirra qaban akka artistii hawwitti artist Galaanaa Gaaromsaa taak artist Yoosan Geetahuun lam artist Taaddala Gammachuu sadii akka sabboonummaa isaaniitiin takka hanga sadii kaayif sabboonummaa isaaniitiin kan inni itti dhiyaadhurraa fudhadhaa so Taaddala Gammachuuf hin deema okay Taaddala takkafarra Yoosan lammaffaa okay Galaanaa sadaffaa ulfaan hawaasa biratti abshiru mara konga bukun hawaasa biratti akka walirra jaalatamaniin sadarkaan kanniif jaa artistoota kan hawaasa biratti akka jaalala hawaasaa qabaniin takkaffaa Caalaa Bultumee artist Caalaa Bultumee lammaffaa artist Dinqisaa Dabalaa sadaffaa artist Jaafar Yusuf namni kan baay'ee jaallatu Jaafar Dinqisaa fi Caalaan itti aananii jechuudha Dinqoo waan jaallata tole ulfaan akka walirra dandeettii qabaniin sadarkaan kanniif akka walirra dandeettii qabaniin artistoonni kun dubartiidha artist Faaxee Aniyyaa artist Yaanet Dinquu artist Muluu Baqqalaa sagaleedhaanii Yaanetiin dursa dandeettii walaloo barreessuu fi hedaloo Faaxee tole ulfaan akka walirra oduu sobaa dabarsaniin sadarkaan kanniifi jaa oduu sobaa dabarsaniin bring it up akka walirra oduu sobaa dabarsaniin okay tak miidiyaa OBN lam miidiyaa OBS sadii miidiyaa OMN afur miidiyaa EBC dhaka EBC kan Itoophiyaa okay takka sadarkaan kanniif takka haga kan soba dabarsaniin isaan tokkoffaadha okay OBN lammaffaa maaliif isaanis soba isaanitti fe'ame holii gad deebisu okay sadaffaa OBS fi OMN sunnat ulfaata OBS kiyyaa beektaa sanifu isaan walumantis iddoo sadaffaan kaan okay wallee jaalalaa baasuu irratti akka walirra dandeettii qabaniin sadarkaan kaayif wallee jaalalaa baasuu irratti artist Farahaan Baddeessaa artist Andu'aalam Goosaa artist Nugusuu Taamraat Andu'aalam yaa akka kotti kan kee jettee miti akka hawwitti andu maaliif sirboota isaa hin baanellee gatiin dhaga'ee jiruu fi booda siniif galaa gaafa sirboonni isaa bahan takka hanga sadii keessaaf Andu'aalam takka irra keessa lammaffaa sadaffaa lammaffaa Farahaan sadaffaa Nugusuu Taamraat okay akka walirra jaalattuun walirra amma akka dhuunfatti akka hawaasaa fi kana dhisnemi akka walirra jaalattuun walitti nanaqaa no siddaku akka walirra jaalattu sadarkaan kaayif jaa artist Keekiyyaa Badaadaa artist Jaafar Yusuf artist Jireenyaa Shifarraa miidiyaa irra teenyee sabnaaree jiru Jireenyaa Shifarraa achi booda Jaafar achi Keekiyyaa okay all fuuta okay akka walirra sagalee qabaniin sadarkaan kannitaaf artistoota dubartiiti artist Hawwii Tamaam artist sagalee kan qaban akka walirra sagalee qabaniin artist Hawwii Tamaam artist Mulkibeeb Mulki artist Daangaa H Qananii sagaleedhaan Daangaa Mulki Hawwii okay obboleetti koo gatii taateef miti dhukkee namarraa kan yaa sagalee Daangaan okay osoo Hawwii amata 15 agarte maal gorsitame maal jettan maal gorsita Hawwii ishee gorsuun hin danda'amu way yeroo naani 15 ture moo
Barreeti. Naa ishee baay'een jaalladhaani waan hin gorsuun qabutti muddiin jedhaan malee. Akkasuma deemee. Waa takka qaafu. Osoo guyyaa takkaaf mootummaa taate hawwiin itti aantu kan ka'e yookiin itti aanaa kan ka'e eenyu godhatte? Hawwii hirphaa. Hawwii hirphaa gaanfure. Okay. Hawwii osoon fi kopheen afaan qabaattee jaa. Daash bakka duwwaa jettee dubbatti. Itu maal qabaatte? Osoo kopheen afaan qabaatte. Daash jettee dubbatti bakka duwwaa. Okay. Maal jettee dubbatti kopheen? Kopheen hin dubbatti? Silaa osoo. Osoo dubbatte? Narraan ajjate. Maal jettee jira? Nattuufaate sabti? Osoo manni afaan qabaate. Daash jee dubbata. Wii ija kiyya jaamsaadha. Achi keessa waan baay'ee deema. Kolfa kee jaalladha. Okay, dhaggeeffadhu. Artistoota Oromoo hedduun isin jaalladha. Garuu silaa Daash sannaa sirreeffattanii natti tola. Artistoonni Oromoo? Baay'een isin jaalladha. Garuu silaa bakka duwwaa san naaf sirreessitanii. Ijjannoo keessan. Ijjannoo keessan naaf sirreessitanii. Okay. Hawwii mee dhiira Oromoo irraa waan jibbitu afur nuuf himi. Dhiira Oromoo irraa? Yes. Ayyee. Soba dhiisaa. Takka. Dubartii goyyomsuu dhiisaa. Lama. Dubartii irratti dubartii biraa bira deemuu dhiisaa. Sadii. Takkas. Dubartii qodaa gootanii mana kaa'uu dhiisaa. Warri dallantan bagatti baga dallantan. Karaa kana I don't care. Kana qofaa miti. Baay'ee jira garuu. Dhiira Oromoo irraa waan jaallattu sadii. Waan hin jaalladhu. Oromummaa isaanii. Waan jaalladhutti yaadu qaba. Oromummaa isaanii. Aadaa kabajuu isaanii. Baay'ee murteessaa. Okay. Waan sadii waan jiruu ta'e keessatti akkaan si barbaachisu nuuf himi. Jiruu kiyya keessa waan barbaachisu. Waan sadii. Jaalala. Takka. Kabaja. Lama. Jaalalaaf kabaja jedhee. Maallaqa. Garuu maallaqni hundumaaf barbaachisa. Harmee kee. Uummaa kiyya malee hin jiraadhu. Keessatti. Bilisummaa. Bilisummaa. Okay. Dandeettii namni takka hin qabne. Kan ati qofti hin qabaachuu feetu addunyaa kanarraa. Qabaachuu fedhu? Maali mee dandeettii isaa? Qabaachuu fedhu moo? Ka qabaachuu feetu. Ka qabdu itti deebiin. Ka qabaachuu feetu. Waan addunyaa kanarraa namni takka hin qabne. Ka hawwii qofaaf kan namni isin jaallu. Kuni gaaffii bareedaadhaas gaaffii cimaadhaas. Yaadime waan namni takka argachuun feenu. Bakka akkasumatti teessee. Asmaatii. Ija kee dunuunfattee nama balleessitu akkasuma gootee balleessita. Sigalee? Asuma teessee xaa. Amma rakkannee bakka bilisummaa keenya rakkachaa jirra miti. Akkasuma teessee bilisummaa gaafa jettu nuuf. Dadhabina hawwiirraa lama nuuf himu. Garaan laafaa. Takka. Dursee nama gadhee ta'e ilaaluuf yeroo natti fudhata. Gaarummaa namaa duwwaa keessaa fudhadha yeroo dhumaa miidhama. Sanatuun jijjiiree baay'ee natti tola. Dubartiin takka jaalalaan qabamuun ishee mallattoon ishee mul'istu sadii nuuf himi. Inaarti. Ofirratti beeksisuu gatiin barbaannee fi sababa biraa barbaaddee lolti. Waanuma xiqqishuudhaanii isatti muufatti. Like waanuma riiziniin taanetti waan guddaa gootee taarti. Maqaa qoosaa haati hin jaalan kan namni yeroo isin jee aartu yoo qabatte mee nuuf himi. Maqaa qoosaa? Maqaa gaafa xiqqoollee haa ta'u ogguu namni isin jee ka aartu. Bomba innaan mana barumsaatti xiqqoo ta'e garuu booksiin dhahee galaan rakkoon qabu dubbaa bomba innaan jedhu. Okay, ulfaadhu. Oromiyaa keessaa gaaffii tanoo yoo deebiste badhaasa qabdu. Oromiyaa keessaa maqaan afaan Ingiliffaatiin yaamamtu keessaa karaa naannoo Harargee magaalaa ta'e.
Maqaan Giddifaan waamamtu? An maqaa koyyuun beeku sirriitti ati kan biyya Oromiyaa keessa waan jiru na gaafatta akkamitti beeku? Okay, irras yoo deebisaan maas deebisaa. Ayyee. Naannoo Harargee baatti argamti watar jedhamti. Okay. Wataritti buunane. Okay. Watarii gaafa jedhuun watarii isa dhuganii se'an ture bara. Qabiyyati. Mee hawwii namni waa'ee keetii maal fa'aa jaa jettee yaadda? Namni na beeku moo namni na beekne? Walumaa galatti. Warri natti dhiyaatanii beekanii hawwiin maraatu taphattii onnee gaarii qabdii gaafa aartuu immoo jinni isheen dhufaa siin jedhu. Warri nan beekne immoo mboontii waan hin dhaga'eedha gaa mboontii. Ani mboontii tutte gaafa dura seeru. Ani moo ani Oromootti hin boonu. Seerkee jira. Walla. Yaa mboontii nama reebdii inni dhugaadha garuu waa malee miti. Kan biraa malee. Arraan maaliif si dhiisare? Afaaniin iyyuu maal godha? Pole. Yaa kanuma yaa. Fi bakka hiriyoonni kiyya baay'een dhiira. Dhiira dubartii baay'een qabu. So akka duriyyeetti na ilaala namni baay'ee. Yoon ta'es rakkoon qabu duriyyummaanis waa tokko. Garuu yaa namni nan beekne akkasitti jaajila godhu. Ulfaadhu garaagarummaan jireenya keetii waggaa turee fi waggaa ammaa maali? Guddaa waboo kiyya biyya bara deemee gammachuu argadheen dhufe. Okay, juutee keessatti maaltu isheenes hawwi? Waa takkallee. Waa takkallee? Guyyaan ati akkaan gammadu? Maaliif seete? Waa takka itti namaniin hin godhu. Yoo waa tokko tamantee gootee moo wanta si qaanessu hin jiru. Guyyaan ati akkaan gammadde guyyaan? Guyyaa waboo bira deeme. Guyyaa waboo bira deeme. Okay. Osoo hawwi muka ta'e jaamtee muka kam taata sababa wajjin? Muka kamituun ta'e maqaa isaanii beeku ka. Isa utaalloo fayyisu maal ture maqaa? Anuu beeku. Muka odaa. Muka odaa. Nama qabbaneessa. Sababa wajjin. Okay. Gaafii dhigtaantu bineensarraa jaa. Osoo jaalalti bifa qabaattee bineensa taate bineensa kam taate turte? Peacock. Peacock afaan Oromootiin himi? Oromiffaadhaan maal jedhama? Peacockiin afaan Oromiffaatiin maali? Ani hin beeku. Wanniidha? Nufaa deebisan ishee bardii ishee kalarii baay'ee qabdu. Maal jettee hin gaamaqaa ishee? Baay'ee bareeddii. Yeroo baay'ee biyya Hindii jirti. Ishee fedha. Ishee ta'uu fedha. Okay, ishee ta'uu fedha. Yaa. Tole gaafii itti aantu osoo amma dooraa lakkuma dhibba takka siif kenname dura maal itti goota? Waboon gargaara. Waboo gargaara. Ulfaadha. Dhugaa? Okay. Gaafii itti aantu. Buna nu danfiste? Okay, gaafii itti aantu maal seeteen? Hawwiin osoo namni tokko biyya Kaayiroo irraa jaalala teetiin qabamee ofiin ajjeesamoo na bira dhuftaa jee si gaafatte. Wii baay'eedha isaanu. Baay'ee ta'an amma dhugaan. Isuma dhugaa? Isuma dhugaa. Isuma dhugaa maaliin deebisaa ture? Gooftaa koo dubartiif jedhanii ofiin ajjeesanii dubartiif jedhanii ofiin miidhanii namaaf jettee maa of miita maal gowwaadha moo? Os jaalate oduu. Maal jaalalli du'i siin jedhamoo? An ta'u. Isa kana bira kutiin jedhan. Wake up. Garuu yoo namni suuf haduu ta'e ishee. Garuu nanaasufsiisaa. Nan tajaajilaanii terapistii bareedaan ta'aaf Oromoo gadi ta'eef. An jaalalli dafee nan qabu. Na qabnaan immoo dafarra akkas na godha. Garuu nan qabu dafee. Okay. Galatoomii ulfaadhu sagantaan teenya gaafiif deebiin xumuramuun duratti carraan hawwii siif kennamaa. Hawwiin hawaasaanis ta'ee ofiinis ta'ee madarqni irra ta'e maal tanaa waan jechuu barbaaddu gaafis yoo qabaatte waan barbaadde jechuu dandeessa.
Sidi si gaafachuu dandeenya. Ana tokko qofa na gaafachuu dandeenya. Baana. No galatooma show ajaa'ibaa qabdaa jabaadhu uummanni si jaallata keessumattuu dubartoonni keenya abdiyyee baay'ee si jaalladha keessaa kuttee sila jechuudha. Jecha oolu so kanaaf immoo galanni kan rabbiiti. Hawaasaaf immoo galatoomaa nu jiraadha isin jirtuuf jiraanne garuu bilisummaadhaaf carraaqnu lafa deeme hundatti labsaa yoo dadhabdaniis dhaga'uusaa dadhabaa malee haqni haqa woboo keessan gargaara kanuma keenyaati kan hunda keenyaati so kanuma dhaamsii koo. Bum. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya sagantaa tana akka itti bashannantan abdii guddaa isinirraa qabnaa akkasumas akka waa'illee irraa barattan abdii guddaa qabnaa galatoomaa ulfaadhaa hanga sagantaa birootii walitti dhufnutti nagayaan turaa isin jaalannaa isin kabajnaa bum 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 bum.